Egaa bakki kun magaalaa Shabeerraa kiiloomeetira 5 irratti argama. Bakki kun bosona Bellexa jedhamuun beekama. Asiin bosona bal'aadha, bosona uumamaati. Asiin hanga guumaatti deema. Asiin immoo hanga daawuroo hanga kooyishaatti deema jechaadha. Bosonni kuni bosona uumamaati. Mukkeen dhaabatan illee jiru. Mukkeen uumamaan immoo jiru. Baarzaafiin jira, qararoo kan jedhamu fa'aa jira, gaattiraan jira, baarzaafiin jira. Wantoota baay'eedha kan as keessatti argamu. Bakka innis ni waddeessi. Gosoota mukkeen baay'eedha kan bakka kanatti argamu. Garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu karaa dammaa jedhamu gara duubaatiin jechaadha. Namoonni jechaadha seeraan ala seenanii bosona kana mancaasu irratti argamu. Kun akkuma agartan inni kaan xaawulaa garaa garaati, qoraanii maaliif bosonni kun manca'u irratti argama. Tarii qaamni dhimmi ilaallatu waan kana hordofaa jira jedheetan abdadha. Yeroo keessa deemnullee namoonni eegumsa irra jiran argeetan ture. Garuu bosonni kun qilleensa jijjiirama qilleensaa biyya kana irratti dhufuufillee bu'aa guddaadha kan inni qabu jechaadha. Kanaafuu bosona Bellexaan kun jechaadha hawwata turizimii garaa garaatiif illee kan ooludha. Bineensonni bosonaa baay'een bosona kana keessatti argamu kanneen akka quruphee bosonuu, jaldeessaa, qamalee, bineensonni baay'een isaanii bosona kana keessatti akka argaman hubadheera. Keessattuu immoo kanniisni dammaa muka holqa jedhamu keessatti baay'inaan kan argamudha jechaadha. Namoonni quba qaban kanneen akka giraasmaach garoo gara kana fidanii waan kana hubachiisaa jiru. Isaan illee haa galatoomanii. Innaa baay'ee namatti tola. Namoonni Shabee hin beekne, namoonni bosona Bellexaa hin beekne dhuftanii Bellexaa akka ilaaltan anabdiin isin affeereen jira. Baay'ee namatti tola. Bakki kun yoo barbaachisaa ta'e jechaadha. Bakka fiilmiidhaaf illee hawwata ta'edha jechaadha. Fiilmii yoo barbaadan fiilmii jaalalaa, tiraajeedii hojjechuuf illee bakki kun kennataadha. Kottaa irratti hojjedha. Shabee waliin haa misoomsinu. Thank you so much. Harka fuuni akkam jirtu guyyaa har'aa magaalaa Shabee keessatti argamna. Magaalaan Shabee bara 1920 keessa akka hundeeffamte dubbatamti. Umuriin ishee yoo xiqqaate amma gara waggaa 100 oliitti tilmaamama jechaadha. Magaalaan Shabee waggaa 60 dura bulchiinsa mana qopheessaatiin kan bulaa turtedha. Magaalaa Shabee jechuun magaalaa dura yeroo jalqabaatiif magaalaa biyya kana keessa jiran keessaa ibsaa fayyadamaa turtedha. Bakka itti argamu kun immoo Qubbaa Abdulbaaq jedhama. Bakka Qubbaa Abdulbaaq jedhamu dhaabadheen viidiyoo kana isinii waraabaa jira. Kan duuba kootti argamu kun magaalaa Shabeeti. Magaalaa Shabee kana immoo yeroo jalqabaatiif namoonni hundeessan yookaan sooreyyii Oromoo dargiin qabeenya isaanii irraa saamee waan meeqaan baddale maqaa isaanii muraasa isaanii isinii waama. Yeroo jalqabaatiif immoo mana qorqorroo magaalaa kana keessatti kan ijaarsan maqaan isaanii Abbaa Foggii Abbaa Waajii jedhamu. Yeroo jalqabaatiif mana qorqorroo magaalaa kana keessatti kan ijaaran Abbaa Foggii Abbaa Waajii jedhamu. Namoota baay'ee sooreyyii magaalaa kana keessa jiran baay'eetu jiru. Isaan muraasa isaanii tokko lama jedheen isin yaadachiisuuf yaala. Ijoollee Shabee tarii kana beekuu dandeessu. Warri hin beekne immoo waan kana akka bartanu barbaadetanii. Sooreyyii baay'eetu jiru. Sooreyyii gurguddaa kanneen akka Abbaa Kumsaa Sheekii, Abbaa Duraa Abbaa Milkii, Abbaa Luleessaa Garaadoo, Haji Abbaa Giddii, Haji Abbaa Maccaa Muhiddiin, Haji Diggoo, Abbaa Maccaa Gaminnaa, Abbaa Luleessaa Bagiyoo, Muhammad Ali Arabaa, Haji Saddaa Arabaa, Abbaa Goduu Harsuu, Abbaa Fiixaa Abbaa Foggii, Baalaan Baraas Boongoo, Biyya Abbaa Simal Hurxuboo, Abbaa Bulgoo Abbaa Saajjee, Abbaa Foggii Dambiyyee, Haji Abbaa Muhammad, Abbaa Luleessaa Abbaa Cabsaa Yisaaq, Abbaa Giddii Abbaa Diggaa fi namoonni baay'een jechaadha. Sabboontota magaalaa kana hundeessan keessatti ramadamu namoonni amma maqaa isaanii isinii waame jechaadha. Namoota kana jechaadha baay'ee isaanii dargiin namoota kana qabeenya isaanii irraa saamee harka duwwaatti hambisee ijoollee isaanii jala bittimsedha. Isaan qabeenya isaanii saamamullee seenaan isaanii saamamne magaalaa kana hundeessanii miilaan dhaabanii jiru. Haa ulfaatanii Rabbi cafee jannataa keessa isaan haa cibsu. Warra boqotanii warra lubbuun jiran immoo Rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Egaa magaalaan Shabee kana fakkaatti. Magaalaa Shabee bakka baankiin Rabbi jigee sitti cabee jedhan sheekiin. Namoonni Shabee hin beekne kottaa Shabee daawwadhaa. Galatooma.